Aga doolarii lamaaf shilingii tan bitadha. Bishaanni sanuma, qodaan sanuma, namni isaa sanuma. Reesturaantota gurguddaa keessa gaafa jedhee jalaa komantiitti roobsu warri kaawwan ammoo jala taa'ee isin loowwan horiiwwan TikTok irra teettaniitii oduu hin taane ooftu lammiin kenna biyya keessa dhumaa jira. Wayyo. Shit. Adesso isa jala biyya ba. Kan garantim na gudu yesu tergenti. Ati jijiri. Animbu biyya godo tari male biyya lo wani jeri. Amin. Oromes. Yoya jiranaatichi keessan deebi'ee har'a ergaa gabaabduu xiqqoo tokkotti isin bira kaawwachuu barbaada. Viidiyoo kana narraan dabarsina. Daqiiqa lama naa kennaa na dhaggeeffadhaa maaloo. Na of kalchaa bishaan hin dhuga. Bishaan baay'ee biyya Kanaadaa kana keessa jiran keessa bishaan kana baay'een jaalladha. Arraba kootti salphataa dheebuu na baasa. Natti tola. Manattis ala gaafan gadi ba'u bishaanuma kanan dhuga. Kun filannoo kooti waan baay'ee keessa. Bishaan kana wholesale store jedhamurraa ija 12 doolarii jaanan bitadha. Al tokko gaafan wholesale irraa dhabu immoo super store dhaqee bishaan kana ija 12 doolarii 8 nan bitadha. Achi keessaas gaafan dhabu Safeway naqa. Safeway boo gaafan naqu bishaan kana ija 12 doolarii 10 nan bita. Safara keessas gaafan karaara deddeemu convenience store xiqqootti goree bishaan kana doolarii 1 shilingii haga doolarii 2 nan bitadha. Ija tokkittiisa. 7-Eleven yongore bishaan kana doolarii 2 haga doolarii 2 shilingii tan bitadha. Bishaanni sanuma, qodaan sanuma, namni isaa sanuma. Reesturaantota gurguddaa keessa gaafa seentu bishaan kana doolarii 3 haga doolarii 4 bitattee dhudha. Karaa gaafan deemu airportii keessatti goree bishaan kana doolarii 5 haga doolarii 6 bitadhee dhuga. Bishaan kana malee waan hin dhunneef. Yeroo immoo xiyyaara yaabbannee xiyyaara keessa deemus bishaanuma kanan ajajadha. Bishaanni kun doolarii 6 haga doolarii 7. Wanti geeddarame tokkittiin bakka inni argame malee bishaanicha miti. Qodaan isaa sanuma, namni isaa sanuma. Gatii bishaan kanaa kan geeddare bakka inni argameera. Kanaaf yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo, value kee yookiis gatii kee kan ol si kaasu, kan gad si buusu, bakka ati oolte, bakka ati argamte, waan ati dubbattu, waan ati hojjettu. Kanaaf bakka ati argamte, waan dubbattu, waan haasoftu eeggadhu si jechuudha. Guyyaa gaarii naaf qabaadhaa. Nagaadha. Haftaamuu lammuudhaa ergaa bareedaa fi ergaa saba keenyaaf malu keessattuu artistoota keenyaaf akkasuma hayyoota keenya namoota nuti ni qabna ijoo sabaati qaroo sabaati jennee abdii irra kaayannuuf ergaa ajaa'ibaa dabarse. Ergaa kana dabarsee viidiyoo isaa daawwadhee akkumaan diyuut godhee deebi'etti Haftaamuu lammuus bakkuman taanetti akkuma inni jedhe yaada isaatiin kan wal faallessu isaa gastirra taa'ee warra TikTokaa wajjin kun Haftaamuu keenya goota keenya jedhee jalaa komantiitti roobsu warri kaawwan ammoo jala taa'ee isin loowwan horiiwwan TikTok irra teettaniitii oduu hin taane ooftu lammiin kenna biyya keessa dhumaa jira gubataa jira mataan muramee fannifamaa jira jedhanii komantii itti roobsan. Namni jala taa'ee komantii barreessu eeyyen dhugaa qaba bakka isaa san taa'ee itti hin dhagayamu ta'a akkaataan namni itti yaadu hundi garagara akkuma bifni keenya addaa akkaataan nuti itti yaadnus adda garuu anis waa tokko jechuun filadhe yeroo hedduu namoonni bebbeekamoon namoonni kabajamoon namoonni saba biratti jaallatamoo ta'an iddoo hin taanetti hin argaman iddoo filataniitii iddoowwan jaallatamaa fi kabajamatti argamu kanaaf sabni isaanis akka gaaritti jaallatee isaan kabajee jecha isaatii fi wantoota isaan miidiyaa irratti gadi dhiisan akkasumas dhaamsa isaan sabaaf dabarsan hawwiidhaan eeggatu gama wallistootaatti ittiin deebi'a wallistoonni saba biraa kan
biyya keessattii fi biyya alaas jiraatan iddoo garagaraatitti hin argaman. Akkuma tiisisaa bakka argitetti yoo ati argamte, akkuma tiisisaa bakka hin taane balfa garagaraa irra yoo teesse sabni keessi balfa, sabni keessi tuffata. Xiqqaa fi guddaan hundi bakka hundatti yoo si arge vaaliyuun kee gadi bu'aatii deema. Artiistoonni keenya iddoo hin taanetti argamu. Biyya keessatti mana jimaa fi mana shiishaatti warroonni argaman artiistota keenya. Biyya alaas yeroo deeman akkasuma ijoollee xixiqqoo wajjin, ijoollee beekumsa hin qabne, ijoollee dandeettii xiinxaluu fi yaaduu hin qabne wajjin bakka garagaraatti argamu. Yeroo kilippii garagaraa hojjetan namni kilippii isaanii hawwiin hin eegu. Sababni isaas isaanuu bakka garagaraatti akkuma tiisisaa argaa wanta jirruuf sabni kilippii isaanii hawwiidhaan hin eeggatu. Yeroo hedduu namni keenya maaf kilippii artiistota keenyaa hin daawwanne jedhu ceephoo walirra kenna. Ceephoo walirra kaa'uun dhugaadha. Saba ofii beekaa ofii wallisaa ofii guddisuun kan irra jiru sabuma. Garuu sabni sun wallisaa san bakka hin taanetti yoo arge, iddoo hin taanetti isaa oolu, haasaa hin taane yeroo haasa'u yoo argite hawwiin isan eeggattu. Wallistoonni sabaan Amaaraa wallee adda addaa yoo gadi dhiisan guyyaa 2 fi 3 keessatti mana miliyoonaatiin daawwatama. Wallistoonni keenya wallee qabsoodhaa, wallee aadaa garagaraa ibsu, akkasumas kan barumsa garagaraa qabu, waa'ee fincila qabsoo ummata keenyaa irratti miidhamuu fi rakkatuu, hidhamuuf dararamuu saba keenyaa irratti wallee gad dhiisan baatii miti waggatti miliyoona hin galu. Wallistoota keenya viyuu isaanii yeroo hedduu nan ilaala. Viyuun isaanii kan mana miliyoonaa seene wallistoota lakkoofsaan muraasa, kanneen akka Caaluu fi namoota muraasa jechaadha. Sababni kana ta'eef gaafaati kabaja ofii kennite, gaafaati iddoo qaalii teette, sabni keetis si qaaleffata, sabni keetis aanfateeti si eeggata. Sabni kee wanta ati hojjettu, jecha ati jettu damma afaaniitiin si eeggata. Haasonni kee yeroo eeggatee ati haasoftu akka dammaatti saba kana biratti ilaalama. Garuu akkuma jalqaba irratti jedhe, akkuma tiisisaa yoo ati bakka hundatti haasaa deemte haasonni kee mi'aa fixataatii deema. Namni si tuffata. Xiqqaaf guddaan bakka argetti si arguun barbaachisaa miti. Dhaamsii wallistoota keenyaaf qabu warri bakkuma argitanitti argamtan, keessattuu gama TikTokii kanarratti kabajni tokkollee hin jiru. Ati dhuftee dhaamsa dabarfachuudhaaf yeroo ati haasoftu wallaalaa fi kan beekus si jala taa'eetii komantiin si arrabsa, si xiqqeessa. Yeroo tokko baatitti yookaan yeroo dheeraa keessatti dhuftee mana kee banattee dhaamsa barbaachisaa ta'e dabarfattee deemuun rakkoo tokkollee hin qabu. Miidiyaa hin fayyadamina jechuu kooti miti. Garuu miidiyaan akkaataa itti fayyadamuu qaba. Fayyadama miidiyaa yoo hin miidhaa guddaadha qaba. Keessattuu akkuma jalqaba irratti jedhe TikTokiin ganda abaarsaa, ganda wal xiqqeessaa, ganda wal tuffii fi ganda jeequmsaati. Ganda jeequmsaa akkasiisan keessa deemanii wallistoonni keenya gastirra taa'anii ijoollee xixiqqoo yaada hin qabne, ijoollee kutaaf gandaan saba kana xiqqeessan, ijoollee wallistoota akkasumas hayyoota keenya gurguddoo gootawwan duraanii kan qabsoo kana ijaaranii lafee isaanii itti cabanii dhiigaan itti dhangala'anii har'a sadarkaa kanaan nugan arrabsan bira taa'aniiti yaada waliif kennan argite. Kan isaan irraa baratu hin jiru. Isaan achirratti baanii barumsa dabarsuun sila hedduu barbaachisaadha. Rakkoon jiru maa inni yoo jettan namni keenya waliin dhaga'u walirraa hin baratu. Yeroo hedduu wallistoota keenya kan akka Amiin, kan akka Anwaar Badhaanee, kan akka Michuu, kan akka hedduudha maqaa dhaanii fixuun hin danda'amu. Wallistoonni keenya hedduun yeroo ammaa kana gama TikTokitti deebi'aniiti sa'aa 24 TikTok irra taa'anii laayivii ijoollee wajjin haasa'u. Kun ammoo isaan xiqqeessa malee isaan hin kabachiisu. Namni tokko kabajamuudhaaf dursa uf kabajuudha. Itti aansee iddoo kabajaa ooluudha. Namoota gurguddaa kabajaan isaanii malee kan sadarkaa isaanii wajjin deemu wajjin ooluun isaan irra jira. Namni sadarkaa qaba jechuu kooti miti. Namni akka namaatti nama ta'e uumame namuma. Garuu sadarkaan ilma namaa kun garaagarummaa qaba. Doktorri doktora wajjin, beekaan beekaa wajjin, barsiisaan barsiisaa wajjin, barataan barataa wajjin, tikseen tiksee wajjin, akkasumas hojjattuun manaas hojjattuu manaa wajjin yoo oolte bareeda. Gaafa barumsa walirraa fudhachuudhaaf walitti dhufan wal dhageeffatanii waliif hubatanii namuu tartiibaan yaada isaa kennataa yoo deeme rakkoo tokko hin qabu. Garuu nuti har'a sadarkaa san irra hin jirru. Kan kabajamu nama arrabsuudha. Kan sadarkaa guddaa isaaf kennamu nama kutaa fi gandaan nama qooduudha. Nama amantaadhaan akkasumas hayyoota yookaan beektota
gadi deebisee arrabsuudhaan xiqqeessutu kabaja argata. Follows kan argatu akkasuma. Yeroo ammaa kana wallistoonni keenya akka nama ijji banamee fi hundi isaanii gama TikTokii deebi'uudhaan baga nagaan gara TikTokii dhufte jechuudhaan TikTok irratti wal waamanii achirraa tapha garagaraa oofutti jiru. Tapha biras dabranii hundi isaaniitu ufiifuu wal xiqqeessuu eegalanii jiru. Qoosaa hin taane TikTok irratti walitti qoosu. Qoosaa namni lamaan walitti qoose booda kan biraa dhufeeti itti dabalee ittiin qoosa. Sa'a abbaan gaafa cabse ollaan ija jaamsa akkuma jedhamu dursa artistoonni kenna kabaja waliif qabaachuudha. Yoo isaan kabaja waliif qabaatan warroonni jala deemanii dhaggeeffatan hordoftoonni isaanii kabaja isaaniif qabaata. Kanumaan jechuu barbaade yaada kiyya deeggartan komantii naaf kennaa, faallaa kiyyas taatan akkasuma yaada keessan naaf kennaa. Galatooma.